السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو تداوتو TV Hamilton. Guyar kopi hara TV Hamilton fi jula wala tif kopi hara Hamilton ratti qabanne dhufneerra. Kopiin kenna kun akkuma agartan teknoolojii jechuudha. TV Hamilton ratti kopi teknoolojii guyyaa awwalaati. Kopi kana keessatti sagantaalee namoota keessummoota adda addaa isiniif asitti hirmaachisnaa. Teknoolojii keessatti waan haaraa waan uumame jechuudha. Isiniif dhiyeessinaa akka gabaasaatitti wantoota adda addaa namni immoo teknoolojiidhaan walii galee akkamitti jiraata kan jedhuu fi wantoota adda addaa isinii kan ibsinu ta'a inshaallah guyyaa har'aa ani Jibriil Isaatii fi anis obboleessa keessan Jamaal Ibraahimi sagantaan keenya akkuma obboleessa keenya isiniif ibsuuf yaaletti torbaanitti yeroo mara gaafa kibxataa galgala sa'a 2 walakkaa irratti kan isinii dabru ta'a. Sagantaa kana keessatti akkaataa bilbiluma keenya keessa jiruun itti hatamnu itti namni waan garagaraa balaa garagaraatti nurra geessisurraa akkamiin wal barsiisna kajuu fi teknooloojiilee garagaraa ittiin wal barsiifnu ta'a sagantaan keenya. Egaa kallattii maakara sagantaatti adeemnu akkuma gaaffii deebiitiin jechuudha. Obboleessi keenya Jamaal gaaffii dhiyeessaa fi inni waan kanarraa jechuudha nu ibsa. Mee namni moobaayilii isaatiin akkamitti yeroo garii waan adda addaatu jira ka teknoolojii keessatti amma sagantaa guyyaa awwalaati. Waanuma xiqqoo irraa tuttuqnee sagantaa keenya keessatti babal'isaa deemna jechuudha. Moobaayila keenyaan waan adda addaa nurratti uumama. Kaardii fa'aa guunnee bakka kaardii birrii 50 guutanii kan dhibbaa godhachuu barbaadan akkamitti waan jedhu wayii fidee liinkii kana tuqaa namaan jedha tuqanii fa'aa achi galanii eegas rakkoo adda addaatti nama mudata jechuudha. Kanarratti mee Jamaal mee waan kanarratti wannoo nu kenni. Galatoomeen baleessa maal seeta nu fakkeessanii ka'aniiti booda eega nyaadhamne booda sheenaa fi eegeen gara boodaatti jettee maramu akkasitti fiini akkasiin taane qaammaan dura dabare amma booda immoo irraa barachuudhaaf mee arra matuma duree isaan laallaa sagantaatti aanu irratti immoo keessa gadi buuneeti babal'ifnee laallaa inshaallah. Amma fakkeenyaaf maal sim kaardiidha mee fakkeenyaaf siimiima qabanne tanaan akkamiin baalaansii keessaa qabnu herrega nuti keessaa qabnu akkamiin namni nurraa fudhachuu danda'a yookaan ammoo akkamitti if maakaninaaf sayyoo laalle bifa hedduu jira. Fakkeenyaaf jalqabee fudhanne gama miseejiitiin nutti dhufa. Gara miseejiitiin ergu lootarii si gahee bifa lootariitiin ni ergama. Karaa biraatiin ammoo paakeejii kuufama jechuudha. Paakeejii hanganaatu dogoggoree irratti erge jaanii ergu isa kan erganii ka'anii maal godhu ni bilbilu. Bilbileeti maal siin jaa gaaf tokko maaltu mudate siite nam 2-3 ta'aniiti bakka gammadde lootariin si gahee Alaamuddin dubbisi jeeti kaanit dabarse. Kaanis guyyaa dhaloota fayyaatiin bakka gammadde kanaafuu hoteelli kanaa sii qabame maal jee itti dhufnaa karaa dhufurratti bifa kanaan nama gogomsanii kaardii nama guchifatu jira hanga 5,000 10,000 25 qaguutu jira. Gara biraatiin lakkoofsuma saatiin paakeejii hanganaa dogoggoree irratti erga jee paakeejiin 994 si dhufa. Inni garuu lakkoofsuma saatiin erga. Isanumaa si ergee fi barataa yuunivarsiitii faasin jedha akka ati miskiina fakkeessee waan adda addaas ta'e. Isa kanaas iskiriinshuutii waliin fuuneeti daawwattoota keenya ni agarsiisna. Gara biraatiin ammas tokko badaan kami biyya alaatii miskool godhu. Miskool godhanii ni deebista waan ati keessaa qabde mutu tokko. Amma tokko moomaa jira yeroo hedduu amma nama hedduu irratti hin dhufa. Ana bira yeroo hedduu dhufa. Congratulations jedha Chrome fa'aa irratti browser adda addaa yeroo bananneen congratulations jedhee iPhone Pro Max minam jedhee waan adda addaa waan formii fa'aa nama guchisaa bilbila kee minam sin jedha waan akkanaa kunniin
inni gara hakitti godhamani Okay. isa sagantaa dhuqeesti deemna qabanne itti deemna isaas jira kunis Ayya. inumaatu kun hamaadhaa ka feesbuukii keettiin kannitu kagartee waan qabdu telegiraam wama waatsaappii gurupiilee qabdu hunda duwwa si hambisuudha inni kuni sadaqa qabdee kan gara inni alaamis kolsi godhanii yoo deebisteef lakkoofsan beene baalaansii keessaa qabdu fudhate yoo lakkoofsa kee immoo poostipeedii kajjaan kaffaltute guddaa teessi baabeefi kanas irraa eeggachuudhaatti bifa kamiin sagantaa dhufuratti ni ilaalla ammaas ni jira lakkoofsuma kee kana sirraa fuudheetiin sheermi akkaawuntii keessa galee isa itiyoo gabataa jaan kana sheermi akkaawuntii keessa galeetiin achirratti lakkoofsa kee galcha hoggaa ganaa kaardii guuttatte suma wajjin hin fayyadamaa jechuudha. Kaardii miti. Sheermi akkaawuntii fayyadamuudhaan gara biraattiin ammaasis maayitii hoteeliin jiraami. Aappii kana fuudheetiin siimii keessa bira fuudhee lakkoofsa qafoo kiyya rabbanadha. Kanaan booda intarneetiin dalagaa miti. Baalaansii hoggaatichi guuttatte asumaayin daaraa jechuun namaaf erga. Kunis ni jira. Gara biraatiin ammoo gara miidiyaa hawaasaatiin adeemnu. Reefu irraa tuttuutee jirti. Kaardii qarshii 10 qarshii 20 akka isinii deebituuf. Kaardii qarshii 25 yoo guurtan 50 akka isinii ta'u. Kaardii qarshii 50 dhibba akka isinii ta'u. Ka dhibba lama akka isinii ta'u. Akka yeroo lama sii ta'uuf jechuudha. Yaa'aniiti Facebook irratti ergu screenshootii fuuna sagantaa dhufuratti ni dhiyeessinaaf. Fuudhaniiti isa kana lakkoofsa irra barreessu sardi paartii gartee urjii 8 urjii jaanii lakkoofsa itti naqanii lakkoofsa itti guutamu kana jedhame achi booda urjii jaaniiti bakka duwwa bakka kanarratti kaayaa jaa dhumarratti masalaalii godhaa ji'e kuni indirectly nama saniif kaardii san guutu jirra malee wanni lama sadi ta'uun jiru Itiyoo Telekoom maarree sababeeffachuun jaanii peejii kijibaa feesbuukii bananii kana godhu inni kun ammaasiis gareelee waatsaappii irra gadhiisu gareelee telegiraamii irra gadhiisu chaanaala telegiraamii irra gadhiisu seenee ka'eeti qarshii eega sadaqateen booda akkanaan ta'e jaalala gara 990 burteelee faana namni itti nyaatamee waan akkanaa kana. Kana qofaa miti keessatti immoo wanni si dabalu tokko kan biraatti immoo jira jechuun ijoollee barnoota irra jirtu fa'aa scholarship si jedha. Linkii kana nama 10 yoo argite si biyyatu maraa waan adda addaa fida. Inni kunis waan biyya keessa jiruumi. Qaceeloti kun maal keessa haakittiin si godhan. Fakkeenyaaf isa kana linkii sobaa sitti ergu. Nama 10 yoo argite ati qophii kana keessatti hirmaatta waan akkasii. Amma fakkeenyaaf tokko jalqaba tokko linkii sobaa sitti ergu. Username fi password naqe kaju. Ka Facebook fakkaatee ergama linkii san hoggaati naayite username fi password kee abbicha san bira dhaqe. Tokko lammaffaa bifa gartee scholarship kana fakkeessaniiti telegiraamaan WhatsAppiin ergu goree hanganirratti ergi maal akkanirratti ergi jeeni linkii gana jala deemta lootarii makiinaan gana Toyota maal iPhone akkanaa si gaajaa isa kan osuma deemtuuti itti naqaa deemta hanga kana hunda si'ataa deemu jira jechuun passwordii kee maal kee guurataa deemu jira. Inni guddaan ammatti fayyadamaa jiran telegiraam bootii. Telegiraam bootii kana wantoota garagaraa fakkeessaniiti as ergu. Hogguu kana isa kana argachuudhaaf feesbuukii seenii siin jedha. Feesbuukii seeni ishi username kee naqi siin jedha. Inni naqite. Passwordii kee naqi siin jedha. Hoggaa naqite. Okay hoggaati tuite passwordiin kee sirrii miti siin jedha. Adiitti deddeebiste. Dhugaa ta'uusaa cheekii godhatenne si dubi gaafa ati achi deebitee feesbuukii keetiin seenettu isa kutanne inni qaata feesbuukii kee passwordii jijjiiree duwwaa si hambise inni kuni namoota gartee sitti dhihaataniin kasin beeyneen hundaan atamta kana maaliif daarektiin ergaa wanni gartee ati asii guuttu isa bira dhaqaa simpilmatti qabeenya kee dabarsitee kannaa jirta jechuudha. Gara biraatiin ammaasis gara social media erga dubbanneef nafin sagantaa dhufuurratti bal'inaan illee haasofnu namni atitti dhiyaatu namni ati feesbuukii amantee moobaayila isaa rabbantu koompitara isaa rabbantee deemtu si'atuudhaaf hedduu qallaalidha. Namni tokko yoonii fi si'atu barbaade feesbuukii kee fakkeenyaaf yoo namoota hedduu qabaatte follower hedduu qabaatte
namuma sitti dhiyaatu sitti erga. Ifyoo sitti dhufu dedde. Yookaan ammoo waan akka bootii kana liinkii sitti erga. Kanaafuu yookaan ammoo moobaayila dhufeetii koompitara isaa si bira kaa'ee maal godhe siin jaa irratti. Isa kanarratti galchisiin jaa. Amma garuu wanni tokko wanna asirratti dabalu jamaa. Namni Telegram ofii yeroo hedduu amma infida namni moobaayilli kee akkaawuntiin kee moobaayila meeqarraa akka inni jiru koompitara meeqarraa akka inni jiru divaayisii keessa seenanii namni ilaale isinii dhiyeessinaa kana qophii keessatti jechuudha. Achi keessatti wayita ilaaltan Telegiraamni nama meeqa biraa akka inni banamee Telegiraamni keessan jechuudha. Nama saahiba biratti yoo baname ta'e kun akka solushiniitti laallamee achi keessa haquu dandeessa jechuudha abbaan Telegiraamichaa. Lammaffaa immoo namni amma yeroo hedduu Telegiraamaa fi akkaawuntii nama tokkootii fi bootii kana hedduu addaan baasee namni hin hubatu. Bootiin kun maaliin adda baha? Bootiin wayita dhufu akkuma Telegiraamaa akkuma kaaniititti dhufaa akkaawuntii nama normaala si fakkaata. Afaan isaa Ingiliffaan waan adda addaa ta'u malee achirratti wayita si fidu kana gubbarraa waan qabu wahii qabamoo maaliin addaan baafatanii? Hogguma dura galatoomii. Amma fakkeenyaaf isaan maree footisan divaayizii meeqarraa akka seenee jiru security keessaan divaayiziidhaan seemnee hangam takka even hangam takka qofa osoo hin ta'in kan irra seenee jiru san fakkeenyaaf moobaayila iPhone ta'e iPhone akkana Android yoo ta'e immoo S yoo ta'e S10 yoo akkana ta'e hunda bakka takkaan kanaafuu termineet hunda godhanii baasuu danda'u. Kuni maali? Divaayisii 2-3-4 bakka takka seenuuf hayyama waan qabuuf achirraa ofirraa ni argatta. Inni biraa immoo kaammeetti kan booti jedhamu. Maquma isaa jalatti bootteetu jirti. Adda baafachuu danda'u. Taraa dhuftu irratti iskiriinii shuutii fuuteeti ni agarsiistaani. Takka takkaan isaan magartee divaayisii kanas iskiriin shuutiin fuuneeti takka takkaan ni agarsiisna. Kanaafuu teeknooloojiidhaan siimii harkaa qabnuun qafoo harkaa qabnu kanaan if gurguruttis ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu teeknooloojii keessatti waan hedduu jira jechuudha. Ittiin fayyadamaa ittiin of miidhuun illee akkuma jiru. Kanaafuu miidhaan isaallee akkuma jirutti ta'ee faayidaa isaa qofa argachuuf jechuudha. Haala ittiin fayyadaman tolchanii beekuu barbaachisa. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa hagana isin ibsine mee dura teeknooloojii jechuun maa inni jechuun teeknooloojii jedhu kun akkamitti dhufee oomishni isaa kun akkamitti addunyaa kanarratti yeroo awwaalaatti dhufee maaltu yaadamee teeknooloojiin kun dhufu maaltu yaadamee maaliif dhufe wanni kun jechuudha. Galatoomii teeknooloojummaan kunoo dura maalinni muka moo dhagamoo mana moo nama moo ayure teeknooloojiin kun bal'aadha dameensaa. Amma fakkeenyaaf wantummaan gartee kompiitarri dura taa'u jiru kun teeknooloojii wanta teeknooloojii bu'aa teeknooloojii irraa tokko. Kaamerummaan waraabu jiru kun teeknooloojii irraa tokko. Televiziyoonummaan amma hawaasni keenya ittiin daawwatu kun qaama teeknooloojii irraa tokko. Appilikeeshiniileen garaagaraa fi moobaayiliin kun sim kaardiin kun makiinummaan deemtu tun xiyyaarri kun wantummaan addunyaa tanarraa ittiin fayyadamamaa jiru kun bu'aa teeknooloojiiti. Teeknooloojiin kun itti yaadamee ittiin fakkaatu kuduraan fakkeenyaaf feesbuukii yoo fudhannee Maark Zuubergiin yeroonii fi teestitti gochuudhaaf akka jaalallee isaatii wajjin wal quunnamuudhaaf maal godhu ka'eetii uumamee dhufe. Yaaliidhuma gartee garaagaraarraan kan dhufedha. Fakkeenyaaf xayyaara obboleeyyan lamaan yeroo nuti duroo uumanii yaalaatuma uuma gartee allaattuma tana akkamiin barreefftis allaattiin tun. Baramma xayyaarri kun fakkii allaatti qabame akkamitti gartee wanni kun bifa kamiin ta'eeti samiirra bararuu danda'an. Sammuu isaanii keessaan itti yaadaniituma kan fakkeenyaaf makiinaa yoo fudhattes waan lafa deemu akkamitti ilmi namaa kun ajjeetee deema makiinaan kun ni sosso'a miilli isaa ni deema. Teeknooloojii jechuun osuma itti yaadinis ta'ee itti yaadanii waan dhufe takka garuu
hojii baay'ee salphise. Fakkeenyaaf afran bu'aa sarara. Dur asumaa fi Hararii fi Jimmaa darasaa hoggaanii fi sheeka tokko bira miilaan deemaniiti dhaqanii dhaamsi geessu. Farda fudhatanii deemanii geessu. Amma immoo hello iddoo sakanditti kun bu'aa teknooloojii irraa tokko. Sandira immoo faaksii fa'aatti. Tartiibaan teknooloojiin dura. Faaksii maali haasa'e hello namni inni qofa dur wanta dhaqanii silkii kana micciiranii jiranii abalu na qunnamsiisi. Sanu teknooloojii jedhama. Nama waa qabutu fa'aa galfata. Hai atiisi nama asi Ameerikaa poostaa ture fira amatatti abalu kun ni jira eeganni du'a amata gartala. Akkam fa'aa jedhee kasii inni erge. Amma immoo daqiiquma takkatti abaluu keenya dhukkubsatee fayyaasaa harma gaafatte. Kun bu'aa teknooloojii irraa takka. Dur waa hedduuma fakkeenyaaf daftarratti barreessinee maal jenne ni bada. Mee fakkeenyaaf afuran kontaaktii qe'e. Dur silkira seef godhataame. Dur waraqaa fa'aan. Kaga dhiyuma tanaawu silkirratti gooteeti yoo silkii sama yoo bishaan bu'e hattuun fuute cabe waan namoota gartee achirraa qabdu hundi bade. Amma immoo maal goota Gmail mara seef godhatta. Silkiin bade dhiisee. Silkii jijjiirtee hundi bakkuma takkatti argatta. Teknooloojiin kunu haa maqumaaf teknooloojii ta'u malee guyyaa guyyaan dabalaa fooyya'aa deema. Kanaaf bu'aan isaa hedduu dabalaa deema. Miidhaan isaa akkasuma. Miidhaan isaa akkanuma dabala. Fakkeenyaaf moobaayila qabii kana irra eegaa buli. Ejjitti noosuma gartuuti. Firii gartee xaafii taate. Hanganaa qotte nu argaa qotte. Itti fayyadamummaan isaa kun osuma deemnu vaayirasii kilikii goonaa bara. Linkii vaayirasii seenne daataa nuti qabnu maal qabnu kute. Guutuus fudhata. Teknooloojiin bu'aas qaba miidhaas qaba. Kanaafuu maaltu wayya bu'aa isiitiif miidhaas addaan baafattee waan beeytu qofa. Fas'alu ala zikriitun bar waa hadiisaa fi quraana qofaa fi miti. Wahuma gartee irraa hin beeyne nama yoo gaafattee maal irraa wal qaanfachuun yoo na gaafatte yoo si gaafadhe maal rakkoonsaa. Kanumaaf qophii kanallee qopheessine. So waan gartee hin beeyne nu gaafadhaa. Waan beeytanoo nuuf qooda. Kanuma yeroo nu guddaan. Inumaa tokko goona seeti. Telegiraama chaanaalii wayii kana miltan gartee teekidha. Banna mudannoo isaan mudate. Gaafii qaban achirratti haanu erganii. Achiini irra wal barsiisaa ka gartee dandeettii qabu hunda nama afeeraa. Teknooloojii jechuun waan xiqqishee sagantii takkaa fi guyyaa tokkotti haasawamee dhufu miti. Jireenyuma gartee itti fayyadamaa jiru kana hangam takkaatu silkii itti fayyadamu silkii bitatee deemuun keeshaa qabame. Barma kaddaa jala bulfataa. Hangam takka akkasii beeku. Hangam takka beekaa. Silkuma tanaahu abdeet godhuu fi godhuu dhabuusi. Appilikeeshiniilee irra fe'amnee fakkeenyaaf guyyaa tokko maal seeti. Naayin app qajuu tokko hin jiru. Appilikeeshinii tokko. Silkii irra fe'ata beektaa. Hoggaanii fi intarneetii qarshii 100 qabaatus dam. 200 qabaatus dam. Maaluma isaa balleessi qiyya teeleen tun hattuudha jee teeleen tun qarshii namarraa nyaatti. Maachuma sababa. Jennaan akkata isaa wal agarre. Teeleen tun hattuudha barii jee. Maal taate boon jeen andi gawaayee teelee maal nagalchi. Garuu dogoggoraan dubbatee laata gurbaan kun jeetumaan mee maal taatennaan qarshii hoggaan tina qadda jee teeleen tun numa hatti jennu dura. Yoon qarshii hanga fedhe akkamitti interneetuma bannaan fudhatte jee. Mee fidi jeetiin silkii hoggaan laalu naayin aappiin kun keessaa appilikeeshinii garaagaraa qaba. Viidiyoo ifiin taphachiisa. Yuutuubii keessaa ifiin taphachiisa. Appilikeeshinii hedduu qaba. Inni kun hogguma takka fuudhee kutaan. Bara appilikeeshinii kanaatu kan anumarraa balleessi akkuma isaan fedhu. Fuudheetiin uninstall irraa godhee mee ammoo ilaaliin jeen. Qarshuma 5 hin guutu jetti. Qarshuma 5 guutii mee ilaaliin jeen. 5 guutee intarneetii bani. Uma jira homaan ta'an. Ahaa. Lakkaanoo ifumaa fi if nyaachuu jira. Barantee luma tanaan ni jala nyaataa jechaatiin oolaa. Isa qofaa miti VPN illee adda addaatu jira. Yes. VPN amma hedduudha iyyuu amma yeroo ammaatti viidiyoo adda addaa irratti itti maxxananii fa'aa dhufanii direct download ta'a
mobaayila keenya keessa ta'a. Kompiitara irrattis akkasuma VPN ileen kunniin hagamta akka dhugaadha jechuudha. Hagamta akka hojjetan kan jedhu. Amma fakkeenyaaf VPN kun yeroo hedduu yeroo neef gartee Facebookiin cufamee maal cufamee bakka garagaraatti isa kanattiin silaa ammoo wayii qabala kun ilaaluu qabnu inni kun waan cufame sani banuu qofa osoo hin tahin humna mataa isaa guddaa qaba. Speedii isaa dabala. Footoo xiqqishoon buusettee taate kilik irra goota. Garuu waan footoo tanaan wal qabatee fi gara duubaa jiru hunda waliin buusa. Baalaansii heddam godha jechuun jechuudha. Humna daataa guddaa barbaada jechuudha. Guddaa fudhata. Meegaabaaytii guddaa fudhata. Wama silaa waan kiiloobaayitiidha waan silaa daawunlood ta'u meegaabaayitiidhaan si buusan. Kanaafu yoonii fi gartee noormaalii kanuma fayyadamuu danda'e fayyadamaan isa fayyadamuu maal barbaachisa. Gaafa tokko immoo gaafa akka Facebookiin cufamu maaliin cufamu VPN itti fayyadamu gizee kaan gaafa san fe'atanii namni gariin amma hoggai awutomaatikii akka silkiin banameen akka oonif godhu. Namni hedduu nama mobaayila ofii irraatti hin argaa achuma gubbaateetti namni hin kaasudha. Yoo tokko immoo baatirii seevarii fa'aa jira. Isuma wajjin liink taatee dhufte walumatti maxxantee hedduudha. Haala garagaraa qabdi. Yeroo hedduu mobaayila keenya irratti waan kanneen ilaaluu qabna kan jedhudha. VPN nutuma kanaawu VPN amma siifanii jira. VPN Pro jira. Maqaalee garagaraatti jira. Isaanuma kanaawu screenshootidhaan fuunee takkaan daawwattoota keenyaaf dhiheessinee akka irraa baratan. Akka wal hubachiisan waan gara isaanii jiran immoo waan hubachiisanii waan gama keenyaan jirurraa nu hubachiisnaa jeetii yaada gama keenyaan. Kana qofaa miti bar silkummaan teenyatunu screen baatirii reefu irraa dubbatte chaarjii godhee dhibba oggaa inni finni deemee bakka takka dhaqe low duraayid maaltu banamee jira eenyu nyaachuu jira iskiriinii kana fuulii hanga dhibbaattichi guutee CPU'n isii overii hojjetaa waan akkanaa kana jira. Billi gariin immoo kiisii keessa kaa'atanii ho'iti. Qofa safar ibidda. Ibidda nama qabu. Kanneen hunda bifa kamiin akka sirreeffatanis yoo barsiisne maal si fakkaata? Bareeda. Kanaafuu sagantaalee keenya ka fuulduraa keessatti wantoota kanaan wal qabatan mararratti nu eeggadha waan gama keessanii jirus isinis sheer nu gootu jeetiin abdii qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya gana reef eegalaa jira malee hin dhumanne sagantaa biraatii irratti wal arginaa. Sagantaan kana irratti wantoota adda addaa kaafna jennee jirra. Yaada keessa yaada qabdan toora toora Facebookii Hamilton, Telegrama Hamilton TV channel jedha afaan Hamilton TV afaan Ingiliffaatii fi Arabiidhaan qabu. Telegrama fi Facebookaan hordofuu gaafii adda addaa nu dhiyeessuu dandeessanii dabalataan immoo bilbila TV Hamilton duwwaa 9 duwwaa 144 irratti nu argachuu dandeessanii. Namoonni immoo sagantaa kana irratti ispoonsaraa jechuu waan adda addaa irratti beeksisachuu barbaadan oomisha keessan asirra beeksisachuu barbaadan toora bilbila TV Hamilton bilbiluudhaan bilbila duwwaa 9 duwwaa 1 44 jedhu irratti nu erguu dandeessanii. Emailiin TV Hamilton illee asuma jira. Emailiin TV Hamilton hamiltontv.live@gmail.com kan jedhu kanneen irratti yaada keessan nu dhiyeessuu dandeessanii wantoota adda addaa waliin mari'ataa sagantaa kana kaa'uuf duratti guddifnee wajjin jechuudha isiniif dhiyeessina. Sagantaa keenya xumurree jirra. Sagantaa torbaan itti aanutiin hanga wal arginutti galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.